namoota akkasitti galansan adamsaa turtanii akka dhaabaatti akka iffallootti gaafasan. Jara keenya boombii takkaan harkaa qabaa boombii hoodhaadhaa je. Sirni amma jiru kun sirna gartee dabre san beekamtii kannee fi wanni isaan godhan gaariidha jee haa fudhatu kana yoo taate akkamitti sirna Oromooti. Hoogganoota dhaabaa kan gartee silaatti dhidhiyaannu kan qorannurraayis wanni san ifaa miti ammoo warri biyyaa yeroo san eenyuutu waan kana geggeessee hoggaa jedhu. Walaan nama gartee akka gootaatti ilaalamu qabu jee kaasee biyyaa. Isaan nama guyyaa adiidhaan bara wadai magaalaa seenee makiinaa dhaabee guyyaa adiin makiinaa mootummaadhaa qabanii gubanii dhukkee irraa kaasanii waraana mootummaa kan gatanii guyyaa adiidhaan meeshaa irraa hiikkatanii guyyaa adiyyaan jechuudha. Jaal badhaasoo baraartii nama akkamii wal agartan akkamii wal bartan. Iskandar ammaa huni jira kunoo yaman jira ijoolloo maayaa qalloo sanii naannoma sanii bani aadamiis achuma gurbaa tokko rabbi mataa godhuuf ammallee ni wareegamee hojjetul islaam janii ture ijoollee naannoo tanaati. Bareedaadha. Iskandarii fi bani aadam kun faanoo warra isaati mee isaanis asumaanuu inni dabara seenaa isaaniitti. Warra karaa kamiteetti. Goobanaa daaceedhaa Oromoo ta'ee. Jaal Mahammad Ali Elemoo eenyumee Jaal Mahammad Ali Elemoo. Akka qabsoo irratti fi akka gartee yeroo ijoollummaa san nu himaa turanitti. Badhaasoo kun gaafni inni qabsoo dabalame kun gaafa kami barrisaa. Jaal Mahammad Ali Elemoo eenyumee Jaal Mahammad Ali Elemoo. Jaal Mahammad Ali Elemoo dhugaa rabbii dubbachuuf bara 1993 yerumaan gartee ijoolleedhaa kan inni qabsootti dabalame san isattumaan dhufe inninis yeroo san dargaggeessa yoo xiqqaate umriin isaa yeroo sanitti jechuun 18-17 qiyaasaan akka itti shalagutti nama gartee gaa ijoollee Harargee lixaatii gurbaan kuni Harargee lixaarraa illee ijoollee gartee gammoojjiiti akkuma reefu siin jeessan ijoollee gammoojjiiti eega wal barree booda Isaaqoy bakka jaamtu gaaf tokko hojii turre akka carraa Isaaqoy kana soommana bisidiimo yeroo gartee jarri kan chaaltararraa bahee nuti gamana dhufne kana bishidiimoo magaalaa bishidiimoo turre bishidiimoo irraa ol baanee Isaaqoy bakka jaamtu turre soommana inni kun Isaaqoy kana waraannee jiru isa harkaa qaba Mahammad Ali Elemoo janii an qawwee sanatti hin kennanii ijoollee qawwee irraas na eeganii soommana isaan qawwee jala kaanii rafanii qawwee istoora janii qawweelee gartee waraana dargii irraa guuramtee jira tokko nyaataa wayii tokko nyaataa fi qawwee tokko nyaattuu dila takka miciyyoon takka amma miciyyoon san warra dirree dhawaati wallahi Maymuuna janiini soommana aftira godhu jirtiif waraanuma keenya katattaa kana bira deqeetiin nama bira deqee rasaasa gartee callaa isaan wanna keessan naqatanii wanna kana fuudhee jalaa firii lama qawwee tokko nyaataa san fuudhee bineensa sarkisee diriirsee keessa kaa'ee Maymuunaan jellaagaa kaa'ee bar tokko nyaataa gartee milishaa yaatuun kana rasaasa keessa kaa'ee akka bira hirkisee bar wanna godhu jirti Elemoo faan mana kanaa manatti aanuu rafu jiran qawwee tana meeqaa bakka tana akkattu qinjeen aboo akkanaan jette mucaa maaliin tuqaa miti anaaf tiraan godhu jiraati na mashquuliin na dhiisinaan jette mee qawwee tana bakka tana akka gattu qinjeetiin tokko nyaataa laagaa kaa'ee bar tokko nyaataa laagaa kaa'eetiin bira fidee akkas jee oggaa akka cibda zuu Isaaqoyitti amma manni lafaa ooriyanii as ni dhufanii eenyutu qawwee eenyu dheejaniin isiinis amma waan godhu jirtu kanaaf kana hunda aarrii kana buljee kana facaasee gan naqee muciyyoon baara idee akkatti hollatti hogguu isaan horiyaa dhufan bara kuna mucaa kanaa dhee akkamit dhooyti qawween lafa teessi berte qawwee qaataa qabnaan bul jettee wanti kufte akkasi fuudhanii soommanaa fuudhanii ganda bakka waraanni itti nama maabisa fa'aa nama gartee waa balleesse geessanii jira achi geessanii
hanga furaan geessutti achi warra silaa yakkamtoota bira nageessanii warra hidhaa jiru. Akkasii eega furanii booda Maammat Alii Elemoo kun dhufe nuyaasinaan jee nageessan manayi mee qawwee sana qawwee akkam gootee jan qawwee tokko nyaataa rasaasa abalufaa afaarraa fuudheetiin keessa kaa'eme maymuuna janiin maymuuna saniin tuqi jeeni akkasitti uyitee hin jeen ati akkamitti yaadde jen akkas akka uumaan tun akka dhufaatuun laala jeetiin akkas godhee hin jeen akkasitti ajaa'ibanii ulii kanan ittiin deebiin akkanan godhinnaan janii Maammat Alii Elemoo jechuun gaafa seenaa itti addatti beeku akkasitti saaqoo isan irratti wajjin turre achii booda yeroo falmataan faan karaa Finfinnee irraa dhufanii gara Bobbaasaa lafa jaan maabara Abdurrahmaanitti dabran Maammat Alii Elemoo kan abbaa buttaa godhaniiti abbaa buttaa godhanii isa kana fuudhanii karaa harawwee jijjiiran harawwee harar jala achitti erganii mooraa kaambii koree obbaaftuutii wajjin gara gartee gammoojjiitti kutee akkasitti adda baane. Achii booda bara 1995 keessa duubammaas gobeelleen nu dhufe. Yeroo gobeelleen nu dhufu buttaa heedata shanaffaa janii jira. Heedanni shanaffaa kun buttaa lamaa wajji deema buttaa bakakkaatii fi buttaa ammannuurirraa buttaa tokko guddateerraa fuudhanii gara Harargee lixaa erguu barbaadan jechuudha karaa Daaroo Labuuti. Akkasii Maammat Alii Elemoo kanaa fi Duulaa janii Abdusabuur janii jiraatullee gurbaan san hin beekne wareegame janii Maammat Sheekaa janii namoota ijoollee hedduu hojii turre takkaa wajjin Maammat Alii Elemoo kun abbaa heedata waliigalaa ta'e Abdulaziz janii gurbaa tokko jira abbaa buttaati. Akkasitti yoo xiqqaatte waraanni san nama 250 ga'anii telegiraamaas godhatanii meeshaas adda addaatis kennanii fi asiin gammoojjii tana keessaan gaara mul'ataatiin asiin Harargee lixaa tana gara duubaatiin Daaroo Labuutti baanii gara Daaroo Labuu sanitti achitti waayyaaneen yeroo dheeraa gartee achitti waldawanii lolli guddaan geggeeffamee Maammat Alii Elemootis achitti maayyii wareegamee jechuudha. Achi wareegame Daaroo Labuutti wareegame. Wareegamuun duratti adeemsa hedduu keessa dabraniiti akkasii wareegamanii Maammat Alii Elemoo kunoo mee addatti wanni inni beekamuun maali? Hanga hojjetu takka keessatti gaafa isin bira jiru akkuma adeemsa gaafa irratti lola hojii seentanii ni beektanii akka miidhagduus gaafachuu barbaade. Seen lakki Maammat Alii Elemoo Isaaqoy gaafaan siinjuusan Isaaqoy irraa yeroo Isaaqoy san nuti angara falmataa mooraa falmataa gadaafatti an dabalame isa fuudhanii ajajaa waraanaa godhanii gara maayaa qalloo kana ture jechuudha maayaa qalloo ifi karaa dirree qabsoo kana ture. Dirree qabsoo kana tureeti Seefujjaa Kaliif janiiti gurbaan tokko jira rabbi mataa godhuu fi inni san wareegame Seefujjaa Kaliif eega wareegame Maammat Alii Elemoo kana 30 faggeessan jechuudha waraana naannoo maayaa qalloo fi maayaa guddoo fi haramaayaatiif akkatti naannoo kana jiraatu. Buttaa 30ffaa janiini 30ffaa kana geessanii 30ffaa kana amata 3 moo 4 akkana hoogganaa ture. Eega 30ffaa hoogganaa ture booda eegana Bani Aadamii fi Iskandar janiiti gurbaan tokko lubbuun jira kun ammaa Yaman kana jira janii Bani Aadamii fi taanii Maammat Alii Elemoo kana wanni barbaachiseef ijoollee Harargee lixaa waan ta'eef waraanni Harargee lixaa keessa ture san waraana Harargee lixaa jirus jira. Ijoolleen namoonni Harargee lixaatti dhalatan ijoolleen naannoo sanii keessa jirtu. Saniif buttaa heedata tokko jaaranii gara gartee gammoojjii kana keessaan akka isaan Harargee lixaa karaa Daaroo Labuu saniin gara Hawaash saniin akkasitti karaa san seenuu barbaadan yeroo san karaa gartee Mataaraa saniin naannoo kanatti akka waraanni kun naannoo sanitti humna godhataniif ergan. Yeroo ergan mooraa koree waraanaatiin koree obbaaftuutiin jira Maammat Alii Elemooti jun maalis hin jaa Abdusabuur janiini itti gaafatamaa koree fayyaa kaayifeelloo waliigalaati. Gurbaan sanii dhugaa dubbachuuf nama Harargee ijoolluma Harargee lixaati. Nama barateesi doktora waliigalaati illee. Doktora waliigalaati. Abdusabuur kanajii waraana walirra jaaranii waraana gayaa akka isaan achiin Harargee lixaatiin akkasitti gartee gara onnaa san karaa lagaa Hawaashsanii fi naannawa garaa gubbaa qorichaatii fi akkanatti gara Hardiimiin naannoo kan akka jiraataniif achirra ramadanii jechuudha.
ramaddii ramadaman kana keessatti eegachi dhaqanii naannawa san turan achitti gaa lolli hedduun gaggeeffame achitti wareegame. Wanniin Mahammad Ali Elemoo kan akka gaaritti wajjin turree seenaa isaa gartee hedduu akka akkasitti irraa himuu hin dandeenyeef haga walaa garrees hanga gartee seminaaraaf gara daaroo labuufaatti gijee ergamuu deeman san wajji turre malee ifi gaafa isaa qoykaniin siinjoo hangaan bira ture san malee akka gaaritti wajjin teenye jechuudha. Ammoo nama gaabilchina qabu nama gartee callisaa nama hin dubbannees nama callisaadha nama hedduullee haasawaa hin qabne hin guddanne nama callisaadha innini. Ammoo waraana keessatti gaafa gartee 30ffaa irraa fuudhamee waraana 30ffaa dirree qabsoo maayaa guddoo fi maayaa qalloo turan kana waraanni saniis isa maanurraa jijjiiran janiitu qoomii kaasanii eegana Iskandarii fi Bani Aadam janii ijoolleen naannoo tana dhalatte nama lafatan akka gaariitti ijoolleen tun adda beeku. Mahammad Ali Elemoo san gartuu waraana keessatti gartee nama jaalatamaa waraanni jaalatu jechuudha. Hooggana gartee waraanni jaalatu. Akkasittiin Mahammad Ali Elemootis hangasiin irraa beekaa jechuudha seenaa isaa. Bareedaadha. Iskandarii fi Bani Aadam kun faanoo warra isaati mee isaanis asumaanuu inni dabara seenaa isaaniitti warra karaa kamiteetti. Iskandar ammaa huni jira kunoo Yaman jira. Ijoolloo maayaa qalloo sanii naannoma sanii Bani Aadamiis achuma gurbaa tokko rabbi mataa godhuuf ammallee ni wareegamee hojjetul islaam janii ture ijoollee naannoo tanaati. Ijoolleen tun gaa ijoollee gartee naannoo tana dhalattee ijoollee gaa akka ibiddaa tana jechu ijoollee ciccimtu ijoollee naannoo tana dhalattee gaa dhuguma rabbii sanitti onneedhaan onnee qabdu. Mucaa gartee maaliin siin jechu gutiin deengadda sii meeta namaa dura narraa fuudhan siin jessan isaan nama guyyaa adiidhaan bara wadai magaalaa seenee makiinaa dhaabee guyyaa adiin makiinaa mootummaadhaa qabanii gubanii dhukkee irraa kaasanii waraana mootummaa kan gatanii guyyaa adiidhaan meeshaa irraa hiikkatanii guyyaa adiyyaan jechuudha. Jarri kun naannawa maayaa guddoo fi maayaa qalloo fi dirree qabsoo janii hanga gartee harroo fi asiin hanga magaalaa Hararitti naannawa kana keessatti jarri kun jara gartee dhageettii qabu jechuudha. Ijoollee ciccimtu dargaggeessaas dardaraas nama fiiguus ba'u nama ari'ullee nama qabu akkasitti naannawa kana keessatti jarri kun hawaasni keenya gamma kadhaga'u ni beekaa nama gartee namoota ciccimaa jechuudha. Ijoolleen naannoo tanaa kana keessatti ijoollee ciccimtu jechuudha. Jarma kanaa'u namni akkasi bilcheessee jara kanaa'u ijoollee tan akkasitti onna godhaa ture Mahammad Ali Elemoo kanaa jechuudha. Mee Mahammad Ali Elemoo kunoo akkuma qabsaa'ota biraa fuudhee maatii ijaaruu dhaqqabe immoo akkam ture mee hanga beektutti? Fuudhan yeroo nan beeku san gaafa bisidiimoo gaafa isaa qoy ture sanis hin turre eegana achirraa fuudhee waggaa gara gartee wannatti jijjiirames hin fuune gartee yoogaa eeganu biraa deemanii gara gartee Harargee lixaatti deeme kana yoo ta'e malee hin fuune dargaggeessa. Hayyee hedduu bareedaadha. Turtii bareedduu waliin taasisuu jirra. Qabsaa'ota hedduutu kan maatiin gartee dhalanii guddisuu malee wareegama isaatii fi qabsoo keessatti eessa akka kute kan beekne hedduu jira. Dhiyeenya kana turtii waliin taasifne irratti waa'ee badhaasa baraartii eega kaafnee booda intaltii isaatii fi obboleessi isaalleen seenaa abbaa keenyaa jettee isinis beekuun barbaada. Obboleessi illeen seenaa isaa san baruun barbaada jee namoota gaanga tokko seenaa san harkaa qabu keessaa si jennee waan abdannee jecha waa'ee isaa irraa akka dubbannu barbaadna. Mee badhaasa baraartii nama akkamii wal agartan akkamii wal bartan? Wallahi badhaasa baraartii kun maqaan badhaasa baraartii kun maqaa qoosaati. Maqaan isaa Mahammad Hassanii. Namni kun nama magaalaa miidhagaa keessa naggaadeedha. Dukkaana qabaachuu ture. Nama gartee bashaasha nama taphataa kokkoflaa tokko osootuma meeshaa kophee faa gu'aa uffatan kana faa baatirii faa meeshaalee adda addaa gartee maadhee qabnaa. Maadhonni keenya gaa naannoon tun naannoo gammoojjiiti. Warri gammoojjii kun beektaa dhuguma rabbii dubbachuudhaaf guutuun isaanii warri gammoojjii kun dhuguma rabbiitti gammoojjii Oromiyaa bahaa tana keessatti warri gammoojjii kun qabsoo Oromoo tanarratti
gatiin isaan kafalanii fi akka isaan itti tahaa turan dhuguma rabbiitti namuma beeku nama qabsoo tana keessa tureetu beeka jechuu gatii isaan kafalanii bifuma fedheenu ta'ee biyya fedhees ta'ee gammoojjii baalee irraa jalqabee gammoojjii Harargee tana guututti warri gammoojjiidha. Qabsoo Oromoo tana keessatti akka maleetti diinaanis roorrifamaa turanii akka maleetti miidhamaatis turanii kanarraa kan hafe Badhaasoo Baraarti maadhee teenya ture jechuun maadheedhaa dawaadhaa fi meeshaalee gartee adda addaa nuu bitu ture. Osootuma akkasiin nuu bitu osoo namaan nu ergu osootuma bitee gartee farsaloodhaan bitee dhoysaan akkam beekamnetti gaawwan adda addaa nuu ergu turuuti irratti mootummaan dhagee. Mootummaan dhagee isaatu waan jara kanaa hojii gartee dalagaa janii akkasitti toqamame manama furgub jeetu fuudhee gobeelleen nu dhufe. Gobeelleen nu dhufeeti gaaboo qabsoon duraan dhokannee teenyoonti dirree baate gartee yoon qabamees harka diinaatti duurra qabsoosa qabsumaan itti ari'ame kana dabalamee qawwee san fudhadhee wareegamuudhaan filadhee jee dhufee achitti nutti dabalamee osootumachi wajji jirru osootumachi jiru osootuma namni gaara keessa osoo halkanii guyyaa gaanii aanaa osoo deemnu waraanuma wajjin osoo deemaa jiru nama wayii tokko mucaa tokko boombii janiini maqaan isaa boombiidha. Boombiin kun osoo isa kana dura deemuu huccuun muka gartee qoree wayii huccuun qabdee Badhaasoo Baraartii kana duubaan deema harkiftee itti gadi lakkifte gurbaa duuba deema deemu mukni furgub jaatu dhufee tokko kanatti ija diree jechuudha. Badhaasoo Baraartii kana ijji tun diramti. Ijji tun eega diramte ijji bishaan yaafti ijji tun fayyuu didde mukni akka maletti ija dire jechuudha. Akkasirratti gattaanii gurbaan kun ijji kam ta'uu qabdii janii nama godhanii fi akkasitti gara Somaaliyaa kanaan akka deemee Jabuutiitti ijji kun wallaanamtu godhamee gara Jabuutii ergamee Jabuutii dhufee Jabuutiitti hospitaala gurguddaa gartee ijaa geessanii balooqa tokko irratti hambisee laal mukni ija direessan balooqa adii tokko ijji qaceeltee ngartu jechuu akka wayitti waa turnarra jira jaa Jabuutii geessanii alaa kulli hospitaala naqanii maallaqa irraa kafalee dhaabni ija dhiqanii balooqa saniis irraa kaasanii fayyee booda deebi'ee jechuu gaaratti nutti akkasitti deebi'ee gaa akkumaan deengadda siinjuu sanitti jidduudhaan Badhaasoo kun gaafni inni qabsoo dabalame kun gaafa kami barrisaa guyyaa sanii aditti gaafa jechuun niin beeka 94 sanii durallee maadhee ture sanii dura maadhuma ture laakiin ammoo mootummaan irra beekee inni utaalee bahuun 94 jechuudha bara 1994 hayyee sanbooda wallaanamee dhufee isinitti deebi'ee hayyeetti fufe deebi'ee akkuma waraana tokkotti hojii waraanaa osoo gaggeessu inni kun nama naggaadeedha. Nama muuxannoo qabu nama gartee jijjigaa fi kanarraa illee meeshaa dur gaafa naggaadummaa naquu ture karaa godee fi karaa dhagaa buuru karaa gartee silaa fi kanallee deemee nuufillee meeshaalee adda addaa nuu bitu ture nama gartee afaanillee waa xiqqoo didandee afaan Somaalii yeroo sanitti inni kun nama ilbahaadha nama naggaadeedha meeshaa akkasii osoo bituu osoo akkasii jijjiruu gareen amma si hime ta deengadda si hime ka gartee falmataa faa wajjin dhufte sanitti dabalamee wajjin dhufe jechuun innis wajjin dhufe achii booda falmataa wajjin hoggaa dhufe galee ijjinis fayyite eege galee booda gaabbifa hedduutti wallahi wareegamni isaa san himamaa. Wareegama isaa kana namni cinaan yeroo sanitti namni cinaan Hasan Shayxaanii jedhanii isaan beektaa garee galte waan taateef garee gara mootummaa galte taateef namni cinaan Hasan Shayxaan fajaa namni cinaan ammoo waraanuma mootummaatu jara kanaa isa san dabalatee ifa shayiticha tokko magaalaa miidhagaa sanii masgiida salaachisaa shayitichallee masgiiduma duratti isaanii shaayii salaatee makriiba shaayii salaatee gabbee masgiiduma duratti dhukaasnitti baname. Achitti Badhaasoos shayitichi masgiida salaachisus walii wareegamanii waan san dhugaa dubbachuuf nuti akka dhaabaatti ga'an akka dhaabaatti yeroo san waraanni keenya bakka sanirra bobbee fakkaatu jiruusi
ammoo badhaasoo faa warra nu biraa warra gartee garee sanii wajjin galan adda ba'an masgiida duratti bakka sanitti wareegamuudhaaf namni wareegame eenyu akka ta'e ilaanga ammaatti naaf ifaa mitiyan. Hoogganoota dhaabaa kan gartee silaatti dhidhiyaannu kan qorannurraayis wanni san ifaa miti. Ammoo warri biyyaa yeroo san eenyutu waan kana geggeessee hoggaa jedhan yeroo san Hassan Shayxaanii jedhanii Hassan Shayxaan gaa waan bakka iyyutti gartee namoota dhahee wanna godhuudhaaf gartee beekamuudhaaf beekameetti waa wanna godhee gartee nama wanna godhee bahuudhaan sanii maqaa mootummaanis maqaatti qabateetuma isaan sanuu gartee mootummaa ta'uu mala. Ammoo akka dhaabaatti akkaan gartee eegasii as odeeffannoo hedduullee qabutti ilaa hanga guyyaa har'aatti badhaasos dabalatee sheeticha masgiida salaachisu sunis warreen gartee wareegamasaa keessa ayfelloon harkan qabdu akkasitti wareegamanii jechuudha. Kanarraa gurbaa tokko irraan fallee duumeessoo janii gurbaa dhiyoo tanatti odeeffatte ati odeeffatte san abdii fadisoo janiini obboleessa isarra xiqqaa jira tawakkal janii hojii turre ani Abdulqanii janii maqaan isaa kan dhalootaati. Ammoo qabsoo keessatti tawakkal baasanii fi dhugaa rabbii dubbachuuf mucaan sanniin goota jee nama ajaa'ibaatii jechuun hojii turre falmataa jala wajjin turre naafi isa kanallee bobbaasanii akka carraadhaa maayaa qalloo tana hojii turre naafi tawakkal kana nam torban bobbaasanii maayaa qalloo dhaynee maayaa qalloo tana keessa bakka takka wayii fuunee deemu jirra gaawwanni sana amma wanni kun sooshaal meediyaadhaa iccitiidha. Waan san fuunee osoo gad deemnu roobaan roobu jira mayne ganda tokkotti oguu ganda mayne mana maashoo keessaa eefa mana maashoo tanatti oggaa mayne illee mana kana liqoon barii jira milishaanuu nam jaamoo kana milishaanuu mana kana keessa jira nuyi dhufne mooraa seenne waardiyaan isaanii mana jala teessi gaadaa janii gaadaa kana keessa ta'a warra gartee liqoon baroota kanaa fi kana hiraata fiduu jira warra baadiyyaa kana bar hiraata akkana fuudhaniiti fidanii asif walitti qaban. Osoo isaan nun harki warruma hiraataa kana si'anii seenne ogguma seenne tawakkal kun Abduqaniin kun fooddaa warra baadiyyaa sanni beeytaa bitan akka carqiitti kaayan san carqii akkatti carqii keessatti darbee ogguu laale kunoo liqoon birrii kilaash ajaa'ibaa kilaash asitti kilaash asii hirkisaadha qawween takkaas hirkisa taaree asitti hirkisaadha qawwee as teessi. Nuyi seenne amma if duuba deebina jennus waardiyaan reefu waardiyaan wanna teessu san nu garti kan akkamiinaan jee anaaf bira jira akkami jennaa yoo ni baana jennes waardiyaan tun nu dhoyti kanaaf akkam goonaa jee mucaan reefu boombii siinjee kanii siinjee boombii siinjee sadii jira warri hiraata osoo fidanii warri hiraata kan osoo hiraata fidanii warri hiraata fidu kanas adda baafanne jaraa sangate adda baafanne waardiyaas bakka jiru adda baafanne gaaduma nutti aanu kana keessa waardiyaan qamaa'u jira boombii kanaan jeen tawakkal kun warruma hiraataati jii dura waardiyaa kana qabii jeen boombiin kun marxoo akkanatti huccuurra uffateetuma hooyiraata nyaattu jeerban roobaatti jira aboo hiraata ammaa miti birbool seenee namticha afaanuma qabe qawwee afaanumatti qawwee aggoo afaanii qabe qawwee harkaa achitti harkaa fuudhe amma waardiyaa way jirti amma naan jee Badruddiin ammanaan seenaa oggaan ammana seene utaalee wanna qabe utaalee oggaan ol seenee itti qabe koottu qawwee guuri naan jee liqoon boroonni akka jira barkaan akka jira wallaahi wabillaahi warra akkanatti taa'ee qabu hamaashoon akka manarratti hidhamtee ifaan kun akka waati marxoo akka manarra bulfatee utaalee biruma dhaqeetuma liqoon borootuma san fakka qawwee akka qabe harka ol qabaa jeen akkasumatti harka ol qabani qawwee itti qabeeti oolumaan seenanii tokkootu gamana jira namni wayiitii ni ciise namticha ni kufe akka waan itti dhukaaf nu seeti qawwee osoo isaan takka nutti hin dhawini qawwee guutuu fuune qawwee guurre qawwee fuurree gabbaafne oggaa gabbaafne hulaa kana duratti wanna goone itti aanaa liqoon barii boombii takka kiishaa qaba namtichi kun boombii ummata keenya kana waan ajaa'iba isaan kana eega osoo nuti hin fattashin jee obbolee aboo jara keenya boombii takka harkaa qabaa boombii hoodhaadhaa jee boombii sirraa fuune farfiriin takka dhugaafamne achi qawwees fuune isaanis fuune meeshaa deemnu ka fuunee deemnu san ba'aadhattuu kennine isaan achii fuunee
gobeellee buune dhagaa gaachinaa bakka jan dhagaa gaachinaa waggaa dhayne akkasitti deemaa dachaa jenneen akkasit jaan abbileeyso nuti mootummaan qawwee kennitan nun jaani yoomma qawwee tana nurraa guurtanii biyya deebine nu gota mootummaani nuti ammaa ni qabsooyna ammaa hoo biyya tanaa baana malee biyya deebinee ulii qawwee diinaa kennitanii akkamitti dhuftan janiiti umriidha nu hidhanii jan akkasitti gaakaanee walumaanuu yaanee gobeellee dhayne gaa bakka mooraa irraa babbaane waggaa dhayne hogganoonni mari'atanii jaaniin jarana isin Oromoodha nutis Oromoo nuti isin hin gannu isinis hin tuynu mootummaa fi isinis gartee wanna wali goone maaliin sinjaa adda maatii keessanirraa isin hin baafnu akkamtuu isinii maalaa janiin namni sadii je nuti biyya tanaa baana jan lamani qabsooyna jan jarri lamani qabsooyna qabu teenya kana jan isin hojii qabsooyna akkasi qawwee kenninee fi hojii qabsaawanii jara sagartee silaan ni yaana jeessanis marxoo binnee fi waa hundaa goonee fi fuunee achi mulluun baafne Somaaliyaa na inee jechuu karaa boorama akkasi jarri kutee jarri san akkasi nu wajjin qabsoo dabalaman akkasitti obboleessii gurbaa dhiyoo ati odeeffattee san abduqaniin tawakkalsan akkasitti gaa nama dhiira ajaa'ibaatii jechuudha dhugumaan nama laal nama goota dhuguma rabbii sanitti rabbi jannataa kennuufi akkasin naafi inni seenaa ajaa'ibaa dalayne kafirii takkan dhawin kan nutiis takkan baasin ka isaanis takkan baasin akkasin meeshaa san fuunee gobeellee dhayne eega nama mucaa san abbaa sayiliituu godhan jechuudha mucaan nama gartee muuxannoo wannaa qabu nama dargaggeessa kaayii nama onnee qabu jechuun onneen isaatu dhoowwituudha. Akkasitti mucaan sammaayyii akkuma obboleessii dheengadda jiru kanatti ni wareegamee wallaahi laziim qabsoo tana goon bakka afaaniin laaftutti akka haasoynu beektaa wama laaftu fakkaatti. Wanni tun beektaa akkuma namaa dura jeetti dhiira kumaantama dhiira biyya tana bulchuu danda'u kumaantama fuutee as geessi. Oromummaan nuti har'a gartee namni ittiin dhaadatu an Oromoodha jee namni akkatti ittiin boonu kun laaftuttii fi laayyootti as hin geenye jechuu barbaadeeti. Hedduu gaariidha. Mee bakka wareegama badhaasuu sanitti yeroo sanitti warra hordofaa fa'aa wajjin warra galee na fakkaata warri gaafa san gaafa falmataan qabu san warri galee uummata makamanii mootummatti illee makamne uummata makaman jarrisanii namoota akkasitti galan san adamsaa turtanii akka dhaabaatti akka ifallootti gaafa san. Eelaal yeroo san namoonni galee kun waggaa lamaaf shantamis dabalatee 50 mul'ataatis dabalatee adeera kiyya tokkootu jara kanaa wajji galee Muusaa Muhammad Alii jedhanii adeera naa ta'a. Muusaa Muhammad Alii kun faan warra gartee waraana dabalamee yeroo galan kaa namni cinaan jireenya gartee dhuunfaadhaati filatee cinaan ammoo mootummaa hojii dalaguudha filate. Amma Muusaa Muhammad Alii adeerri kiyya sanuu warra gartee waraana dabalamee waraanaa wajjin lamata deebi'ee lolumanuu fi mootummaan jidduun gaggeeffame irratti wareegame Muusaa Muhammad Alii sanuu adeera kiyya. Ammoo badhaasoo baraartiifaan nu biraayis gale mootummaatti galanii jireenya dhuunfaa isaanii jalqaban ganda jira miidhagaa magaala jira. Isaan kana wanni gartee masgiida duratti eeggatee dhukaasatti banee isaan kana galaafate kun ilaa hanga ammaatti naaf ifaa miti jechuudha. Ammoo wanni gartee wanni warri biyyaa ka yeroo san jarri san achi bira wareegame naannawni biyyaa san jara kana wareegama jara kana eenyu ka duuba jiru wareegama warri tilmaamuu dandeenya malee an gartee akka dhaabaatti dirqamni kennamee namni isaa bobba'een jiru jarri san galan jireenya dhuunfaa isaanii jalqaban jarri kanaa miti warri qawwee fudhatee yaa'uu ni jiraami. Isaanii hojii galee bar qawwee fudhatee yaa'uu ni jira. Isaan kana waan eeggatee achitti akkasitti gartee galaafate ilaan gammaatti naan galle yookiin jibee malee. Naan galle jechuun wareegamuu isaanii qofaan hubadde. Ayyee wanni akkanaa tun gaaguu raawwattu
wal komachuun numa jirti. Fakkeenyaaf mootummaanis gootee nama kanaa godhee jechuun numa jirti. Namni harka adda addaa keessa jiraachuu mala. Gama xumuraatti deemna. Baraasoo baraatti akkasitti wareegame. Ammoo nama gadda guyyaa abdii fadhiisoo obboleessii ta'u akkasumas immoo qartee baraasoo nama qabsaa'atu maa'u gaafas maa'u nama gartee nama haasaa ture jee nama addaatti jee wareegamni immoo qabsoo akkasitti uumama jiraati uumama beekamu isaan hunda biraamtaa godhuu fi gama sagantaa ta'in gama xumuraatti deemna. Mee gaafa gama karaa maayaa qal'ooti maayaa guddoo ol babbaatanii fi ta'u akkasuma faan boombii faan liqambara liqambaroota seentan san hidhannoo guutumaa hojii deemtanis yeroo san isinummaa nama sadii taatanii. Guyyaa liqambaroota seentanii liqambaroota qawweedhaan guutan. Hidhannoo guutuu yaana bar gobeellee dhufnee magaalaa hawwataa akkana seennee makriiba seennee haajaa dhufneef san baanee fuunee deemnaa barga yaana gobeellee yaana. Osootuma yaanuuti mayne gandatti oggaa mayne maashootu ifaa mana kana maashootu ifaa nuti akka barbaanne yeroo san waan akka gartee wanni mayneef yeroo san wanni mayneef sukkaraa fi waan akka koshorooti fi kana bitannee dabruu barbaanne. Oggaa mayne maashoo tanas alaala oggooftu dukkaana seene waan akka dukkaanaatu seene bar. Ogguma dhufnee bar mana liqomboroonni ta'uu beeyne malee nuti dukkaanaa seeneeti kan itti mayne. Mana liqomboroonni jiru haa jimaa cabsatanii jimaan kun akka dhaabbataa bar qamaatii ajaa'ibaa irra jiran isaa waa takka akkuma qaban. Waa takka akkuma qaban. Kajaiba bombi takitti tanaa fi odaa juusanii kajaiba bombi takitti tanaa sodaa hajuufan. Inni ki sodaate bombii tana booda yeroo irratti harkan najjeessan faa jee yaada akkasii qabaa jaakketaa guddoo qabaa baritti aanaa liqombarii. Oguma ala baafnee roobaatti jira ala keessatti fattashnee meeshaa wanda goone jee jara keenya anillee bombii takka narra jira hodhan irraa fuudha jee. Jaakketaa keessaa harka gaggaa'ee akkasi kiisha keessaa kanaa baasee akkasi wallaahi uummanni keenya kun fayyaalessaa fuunee osoon tuqin gobeellee geessine dhukaasni tokkos hin geggeeffamne karaa kana ogguu yaanuun silaa nu gortanii nu dhukaaftanii jenneen. Aboo nuti kaalleen mootummaan nun dhiisu illeen isinillee dha'uu baannu numa dhukaafna jan. Duba nuti Oromoodha isinis Oromoo taatanii mee yoo walajjeefne akkamii jenneen. Akkasitti jamboo nuti gaa biyya nuti gartee warra biyyaati mootummaan yoo gartee jara kana agartan gartee wanna nu jeeti qawwee tana nu kenne. Nuti duraanis isinii hojii turre uummata keenya ni beeyna. Ammoo barbaannee bakka isin jirtanitti dhufnee isin dhoynu. Ammoo yoo gandan nu dhuftan oriyaallee taane isinuma dhukaafna jan. Mootummaan nun dhiisu. Mootummaan nun dhiisu. Akkasitti wajjumaan yaanee ilaanga mooraa dhayinee jechuudha. Waan yaanuun ba'aa yaanuun tasilaa yaanuun isaanii fuudhee geesse nagama hojii dhayine qawwee mutaa keessaa guurree qawwee isaanii mutaa xiqqaa gartee silaa rasaasa dha'u kana guurree qawwee isaaniitis isaanuma geesse. Akkasitti seenaa ajaa'ibaa san dalagee tawakkal jechuudha. Seenaa ajaa'ibaati. Sagantaa teenya gama xumuraarra geenye jira. Hojjamtuu daawwattoota keenya waa'ee seenaa qabsaa'ota Oromoo namoota hanga tokko kaafnee irraa haasawaa turre. Obboleessa keenya qabsaa'aa Badruddin wajjin yookaan Maamad Xiqqaas jedhanii maqaan isaa qabsoo keessatti qabsoo jaalalli isaa biraa kufanii namoota beekuun qoodaa ture. Kana keessatti egaa seenaan bal'oodha namuu hanga beeku hanga irraa beeku irraa haasawaa waan ajaa'ibaa hojii tursinne. Mee dhumarratti Badruddin keenya wanni dhaammattu yoo jiraatte dhaamsa kee dabarfadhuuti sagantaa teenya ni goolabna. Wanni dhaammaddu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qabsaa'onni Oromoodhaa warreen lubbuudhaan dabranis warreen umrii isaanii guutuutti fixaniif wanni qabsaawaa turaniifis ummata Oromoo kana abbaa biyyaa godhu ummata Oromoo kabajaatti godhu ummata Oromoodhaa kan biyyatti dhalatan keessatti namaa gaditti laalaman kana
gatii lubbuu isaanii qaalii kafalanii ummata Oromoo kana Oromummaa isaaniitiin boonanii akka isaan jiraatan godhuudha wanni qabsaa'anii fi wanni qabsoon san gartee gootawwanni hedduun san itti wareegaman san deemte arra deemtee dhufte ummata Oromoo harka jirti kana yeroo dheeraa akkuma seenaan ammaa dura himaa turteefittis sooressi jaarraa abbaa gadaafaan yeroo qabsaa'an san ummata Oromoo aangoomsuudha malee nuutu aangoo tana qabatee kursiisan qabataadhaa miti. Oromoo ta'e kafedhee haa qabatu. Oromoo ta'e ummanni Oromoo aangoomu. Ummanni Oromoo lafa isaanii irratti kabajaadhaan bobba'ee galu. Ummanni Oromoo abbaa biyyaa ta'ee tuffatamee ajjeefamee lafa isaa irratti gartee namaa gaditti kan laalamne akkuma nama tokkootti biyya isaanii irratti abbaa biyyaa ta'anii boonanii kabajaan jiraachuudha wanni qabsaa'anii fi qabsoon isaanii sanii fi dhiinni isaan gartee lafeen isaanii ta'uu wareegamte san bilaashitti lafatti nafne Oromoon har'a if barte Oromoon wayis barte Oromoon firaa fi diina adda beekuu qabdi. Oromoon qabsoon Oromootu lafa isiin deemaa dhufte sanii fi akkaataa itti deemaa dhufte san beeku. Har'a ifi Oromoon nuti Oromoon Oromoo irra duultee Oromoon yoo ifi wal cabsite eenyu akka nu qabatu. Eenyu akka gartee ummata Oromoo haaree gabrummaa deebisu. Eenyu akka gartee ilkee nuu qorachaa jirru diinni ilkee nuu qorataa jiru beekuu qabnaa yaadajuun qaba. Akkasi gaayitii Oromoon iftaatee rakkoo isii yoo qabde rakkoo isii gatteessee hiikkachuu qabdi. Akkasii egaa carraa kana naa kennuudhaaf galatoomi atiisi ulfaadhu insha Allahu waan biraatis yoo rabbi je insha Allah wajji jirra galatoomi ulfaadhu jechuudha seenaa namoota gartee wareegame kanarra seenaa nam tokko yaadanne kan maatiin isaatii fi warri isirraa dhalate illee dhiiroo ilmi keenya san achi wareegame qabsoosanitti wareegame dhiiroo seenaan guyyaa tokko hin dubbattu dhiiroo isa santuu bakka malee wareegame jedhanii yookaan qabsoon itti wareegame maalii jedhanii hanga gartee namni maatiin inni irraa dhalate illee shakkii keessa jiru tana insha Allah warreen seenaan dhokatan kana haga jirrutti haga beeynutti itti fufna galatoomi ulfaaddoon siin jaa. Hedduu galatoomi dhaamsa kanarratti gartee dhaamsa warreef waan qabsoo kaafteerratti gaafii sii qaba. Ammaan tana akkuma tibaantu namoonni hedduun sirni bulchiinsa biyya Itoophiyaa kun Oromoo harka galee nama Oromootu bulchuu jira. Yeroo kanatti immoo qabsoo hidhannootis ta'ee qabsoo adda addaan barbaachiftuu waan juu kaasanii mee sirni Oromoodhaa hogguu bulchuu amma namoonni adda addaa wanni kaasan wanni biyya keessa ta'u jiru ajjechaan namaa waliin bu'iinsi saaminsi qabeenyaa wantoonni silaa mirga Oromooti jedhanii yeroo biraa qabsaa'aa turan sun kabajamutti hin jiru. Yeroo kanatti duuba Oromoo ta'uun qofti maal faayidaa nuu qabaa jedheeti namni hedduun kaasa. Waan kana haasawaa sooressi jaarraa abbaa gadaa madura godhe irratti illee gaafa Finfinnee dhaqee Baaroo fi Leencoo fa'aa wajjin arge dargiin kun Oromoodhaa hogguu jedhanii isaan dhiyeessaniif dhiigan Oromoo yoo ta'ullee namichi kun aayidoloojiin isaa yaadni isaa Amaaraa namichi kun aayidoloojii Amaaraa qabaa jeen. Amma sirni ammaan tana biyya bulchuu jiru kunis nama dhiigan Oromoo haa ta'u malee namoota haqa Oromoo gartee sirna dimokiraasii kanuma Oromoon barbaaddu sanuu hin eeyyine jeniitti namoonni hedduun waan kana kaasan. Meeti waan kana akka qabsaa tokkotti akkamiin ilaalta? Dhugaa dubbachuudhaaf beektaa namni bakka irraa ka'e hin beekne bakka irraa ka'e namni hin beekne bakka itti deemuus hin beeku. Qabsoo tana oggaa jennu qabsoon Oromoodhaa tun qabsoo afaaniin ogguu jennu qabsoon tun akkuma reefu jettu bu'aa bahii hedduu keessa dabarteeti wareegama qaalii kafaltee as geessee kanarratti an akka nama tokkootti osoo gartee osoo wannan ta'in diinonni Itoophiyaa tana keessa jiru diinannummaan Itoophiyaadhaa kanneen waggaa 27 nu bulchee deebi'ee har'a qawwee fudhatee gartee qawweedhaan Itoophiyaa tana bulchina jedhanii deeman kun hundi tuffii Oromoo qabaniif mootummaa kanaaf miti. Mootummaan kun maqaa Oromootiin jira. Bara ummatuma Oromoo miliyoona 60 kana tuffatanii jechuudha. Tuffii qabaniif osoo tuffatuu baatanii waggaa 27 nu bulchanii yoo muramuu barbaadanii Itoophiyaa irraa bu'uu barbaadan gaafa aangoo qaban sammaa biyya isaanii fudhatanii aangoo isaanii qaba. Maaliif Tigraay isa fudhatanii hin bahin fakkeenyaaf. Tigrees dabalatee akkasumatti fakkaattonni isaatii fi nafxanyoonni yeroo dheeraa nu Oromoo gabroonfate.
sirni kun mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun mootummaa maqaa Oromootiin jiru. Tuffii Oromoof qabaniif tuffiidha. Oromoon akka itti ogguma himaaytu nama tuffatte sareesaa jalatti tumta jan. Nama tuffatte sarichasaa ka jala deemu jalatti tumtaa jan. Kanaaf jecha Oromoon bilisummaa oggaa jan bilisummaan tun waa hundaa'uu yeroo takkatti argatu ilmi namaa waa hunda adeemsee keessa saba yeroo dheeraa gabroomi. Saba yeroo dheeraa diinagdee irraa fagaate. Saba yeroo dheeraa irratti yaadanii waan rabbiin si godhe caalaa namni itti yaadee yeroo dheeraa si fageessan waa hunda tapha hunda keessaa si baasan jechuudha. Kana suutaan isteeppiidhaan deeffatta malee yeroo takkatti onni deeffattu hin jirtu. Oromoon aangoon Oromoo harka seente seente. Irrinni Oromoon gartee Oromoon irrinni ni jira ni jira. Irrina kana tartiibaan sadarkaadhaan suuta deeffatan. Walirra duuluun gaggabee lafa dha'e biyyee nyaatee kaka'e kana cinaa dhaabbattee kanaa wajjin yoo gartee kaniin wannaan godheetu taate boruus warruma gartee biyya tana bulchuu bare warruma gartee biyya tana nyaachuu bare sanuma deebisuu yoo ta'e malee uummata Oromootiif wanni godhamu ni jira jee annatti hin fakkaatu. Maaliif ji TPLF amma lolaa jirtu tun kanuma duraan qabsoo Oromoo barnuus dabalatee biyya tana irraa nu baastee bar. Diinni kalee gaafa biyya qabu akkas si godheessan har'a deebi'ee biyya bulchee si kenna. Biyya deebi'ee bilisoomsa dhufee qabate san qabate Oromoo ni kenna hin kennu. Deebi'ee to gaafa aangoo irratti deebi'e akkuma barate sanitti ati mana dachii jalaa si galchee jechuudha. Si jeessa. Si dhabamsiisa. Kanaaf jecha akka Oromootti sirna nama nyaataa gartee TPLFis ta'ee sirna gartee naftanyaa katees kun hundinuu diina Oromooti. Oromoodhaaf wanni faayidaa qaban hin jiru. Oromoon ammoo ifii waltaatee rakkoo isii gatteessee hiikkachuu qabdii yaadachuun qaban. Hayyee dhugaadha yaadni kee waan tokko amma dhiyeenyatti ajandaa kee deemu jiru tokko ture haasoo muummichi ministeera taasisa irratti jechuudha. Waa'ee seenaatii fi waa'ee gootaa fi gantuu irratti jechuudha. Waa'ee goobanaa kaasee goobanaan nama gartee akka gootaatti ilaalamu qabu jee kaasee biyya jaaruu keessatti waan guddoo dalagee jee. Akka fakkeenyaaf reefu naa haaftee seenaa irratti Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaafaan warra calanqootti wareegametti lafeen xiyya haa hidhamtuu biyya nagalchaan awwaala jedhanii dhaammatanii qabsaa'onni kun. Madaala kanaan gaafa sana immoo calanqootti waraanni Meelik sirna nafxanyaa kan bahetu kun uummata keenya cabse sirna kanaan goobanaafadhaan. Goobanaan kun deebi'ee goota taa'amee eegummaa seenaa keessa kaafamu ammaan tanatti. Dhaloonni nuti himannu gootonni nuti himannu warri gaafas wareegaman sanoo amma seenaa warri isaan wareegisan goota ta'an wanni isaan wareegamaniif sanii fi isaan warri wareegaman sanoo gantuu ta'anii fudhatammoo akkamiin fudhatamanii sirni amma jiru kun sirna gartee dabresan beekamtii kannee fi wanni isaan godhan gaariidha jee haa fudhatu kana yoo taate akkamitti sirna Oromooti waan aanulee irratti fi waan caaloqotte osoo beeknu sirna TPLF itti yoo dhufne gaafa san TPLF siidaa calanqoo kun akka ijaaramuu fi aanuleen akka ijaaramu goote sirni san dura wanni godhan san sirni miteettee jechuudha. Sirni ammaan tanaa kun ammoo namoota waan san dalagan ajjechaa jumlaa san uummata irratti raawwatan san hoggaa akka gootaatti qabate siidaa kana buqqaasaa waan juutti yoo hin deemu qabsaa'ota Oromootiifis beekamtiin kan hin ejjee warra kaasuuf jira. Mee waan kana kamiin ilaaltaati? Wanni hundinuu beektaa waan beekanii wayyaadha irraa dubbachuudhaa fi goobanaa daaceedhaa nuti hoogganootuma keenya kan duraatii fi seenaa keessatti taariika keessa dhagayaa turre malee goobanaa daacee jechuudha dhageenye malee goobanaa daaceedhaa akka qabsoo irratti fi akka gartee yeroo ijoollummaa san nu himaa turanitti goobanaa daaceedhaa Oromoo tahee nama gartee naftanyoota sirna yeroo sanii wajjin sirna yeroo saniitii wajjin uummata Oromootti duuleeti akka himamaa ture. Akka dhagayaa turres jechuudha. Goobanaa daaceedha. Gartee nama Oromoo ta'eetuma diinaa wajjin Oromoo irratti duulaa tureeti akkatti himamaa ture. Akka taarikatti illee dhagayaa turre. Kanaafuu wanni kun waan nu duraatii waan gartee nuti dhaqqabneesii miti waan yeroo dheeraati. Wanni garii beektaa keessa beektu malee waan
keessan beeyne tan hubannoo irraa hin qabne yoo tilmaamte ni ulfaata. Goomaan beeku yoo siim irra bareedaa jechuu barbaadeeti gabaabduu. Sirriidha. Ajanduma amma waan kee jechuumaafis gaafadde malee waan biraatiif miti. Maaliif amma fakkeenyaaf Badruddin qabsoo Oromootiif guyyaa tokkollee haa ta'u lamallee haa ta'u qabsoo Oromootiif waan ta'an saniif saba kanaaf hin qabsaa hojii qabsoo godhe. Ammoo sirni inni qabsoo irra godhe sun deebi'ee warri gaafa san sirriitti si barbaadaa turee jira. Warra gaafa sana jechaaf si barbaadaa turee jira sirna wajjin ta'ee namnummaan keenya jechuudha. Namnummaan atis beektu. Amma duuba seenaa sana isinii kun dabartanii dhaloota itti aanuuf dabarree Badruddin kagartee gaara seenee qabsoo Oromoo keessa gumachaa ture kun akkamii fudhatama? Namni sirna san keessa gaafa san jiru wanni inni godhe sun gaariidha jennee fudhatan. Goota guute Badruddin faallaa kanaatiin maal jechuudha? Nama goota wajjin goota qabsaa'aa ture guute gantuu taa'aa jechuudha. Waan kanaafis gaafadde sirnaa wajjin namni jiru goota guute haa sirna sana irra qabsaa'u immoo gantuun ta'uu akkamii qabsoo Oromootu laalamti waan juufis gaafadde bakka san. Laal namni qabsoo keessa osoo jiruu qabsoo sayyoo gante osoo qabsoon deemaa jirtu qabsoo san keessa utaaltee qabsoo gartee duraan qabsoottee wanna godhaa turte yoo keessaa deemtee gara diinaa ka dabaltu taate kara diinaa galtee diina akka galtu taate ati qabsoo irra jirtu san gante jaamta gantuudha jechuudha. Yoo ammoo namni gara diinaa duraan jiru san gara diinaa sanirraa bee gara qabsoo isaa ammaa gara gartee qabsoo gartee wanna isaa kan gamana jijjiirratu taate nama gartee diina keessatti wallaalaan yookaan beekullee haa ta'u wallaalaan isaa haa ta'u gara gartee karan taane duraan qabsaa'ee eeganaa kala wanni irra qabsaa'e san waan hin taane waan karaa sirriin ta'in hubatee gara silaa gartee dhugaa sanitti fi karaa itti qabsaa'uu barbaachisutti gamana jijjiirrate yoo ta'e nama duraan diinaa wajjin dalagaa ture eeganaa if baree jechuudha. Eeganaa dammaqe. Sani malee ka duraan gamana jiru kaasii garee gamas galee diinatti ichi galee san bara ulii diinaa usittee san firummaata si hojii qabeellee ni fiifuu san goobanaan jansani. Goobana wanni jan kasibiraa deemee gamas galee diinatti hidhame sana jechuudha. Akkasittiin beeka gaan goobanaa oggaa jan goobana jechuun nama iccitii teeta duraan beeku asirraa fudhee gamas galee diinaa wajjin sirra duule saniini goobanaa jan jechuudha. Akkasittiin hubadha akka ilaalcha kootitti. Namni hundinuu namni gartee akkasumatti hubanne seenaa akkasuma baranne ammoo seenaa tan amma jijjiiranii namni gartee kanuma halee isaatti waan hamtuu ta'e ammoo siif dhaadheessanii guu sirni kun harka isaanii faaseene sirna keessa faaseenan nama gaarii godhanii tolchuu takka jira waan sadii minsi kaase maduree keenya alalleedha waanuma yeroo waan taatee minsi kaase turtii hojii taasifneef hedduu galatoomii Badruddin keenya turtii bal'oo hojii taasifneef fuulduraas gartee dhimmoota qabsoo fi qabsaa'ota irratti siyaafeerree kan waliin dhiyaannu ta'a. Kabajamtuu daawwattoota keenya turtii Jaal Badruddin wajjin taasifne har'aa asirra gooramna. Viidiyoo keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa, Barkoo Miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Namoonni Barkoo Miidiyaa gartee sappoortii godhuu barbaaddanis seenaa dhokottee baasuu barbaadan nuqunnamaa gama adda addaatiin waasaappiinis taatee gama miseenjeraas taatee gama feesbuuk keenyaatiin nuqunnamaa isiniin jenna. Sagantaa har'aan tanaa asuma goolamna. Badruddin keenya hedduu galatoomii kabajamii hedduu naa galatoomii nagannaa ture. Ayyatillee galatoomii ulfaadhu inshaallahu rabbi jee khayriirra walitti deebinaa akka gaarii nagannaa bulu. Ayyee nagannaa ture hedduu galatoomii.